Oromoon tun bar ilaa yoomii beelladaa hoolaa lafa deemtu tanan jedha bar dhiirti seenata Oromoo tun jedha bar. Isin gammachiisuudhaaf quumxaan deeman, paantiidhaan deeman, xuutmaajaan deeman, abbaa manaa kiyya jedhanii, sitirii kiyya jedhanii, uffata kiyya jedhanii, keessa kiyya jedhanii, keessoo kiyya jedhanii, abbaa manaa kiyya waa hunda kiyya. Gaafa gacciisee anaa waliin qaama kiyya sitirii kana ka'ee bii kana na arge, gaafa ilmoo irraa dhale, homaa rakkoon qabu abbaa manaa kiyya isa gammachiisa boqonnaa fudhadhanii akka isin barbaaddanitti qalbii teessan gammachiisuudhaaf jechuudha. Dubartiin firaasha jaarsaati jedhan san jechuudha. Isin gammachiisuudhaaf gaafa gadi ba'anii waan takka godhanis rakkoo viidiyoo nama waraabuu, suuraa akka malee nama kaasuu, nama afooteessaniif waan taane namarraa dalaguu kana jechuudha. Gaafa qollofatanii jechuudha birdilimsi uffatanii bijaamaa qorraa uffataniitiin jechuudha guuyyesaa gadi uffatanii akkana gadi godhataniitiin isin waliin ta'anis rakkoo mushkilaa guddaa gaafas ala gaffiiddan jechuudha. Gaafa manatti ol haa deebu abbaan manaa kiyya kun jedhanii buna dhaabanii kuskus afoo keessan jedhanis rakkoo akkamisin goonan jedhaa bar kana nyaattanii akkamisin goona. Yaa Rabbii kiyya gooftaa kiyya hin dandeetta. Ati karaa na qollofachiifte, karaa na cufachiifte, ammallee na cufachiisi yaa Rabbii kiyya. Wallahi billahi jechuudha dhiirti teennatun irraa booda taatan rabbiin irraa booda isin godhe maaf akka irraa booda isin godhe ani hin beeku wallahi beellataan jedhaa lafa deemu kana taatan jechuudha. An garuu hunda jechuu kan kootii miti. Namni sitirii dubartii kabajaa dubartii qabullee hin jira. Maali isin haadha manaa tan teeti dubartoonnis dhageeffadhaa shamarranis dhageeffadhaa. Qul gizee isin jettanii gizee isin keessa akkana isin godhateetiin jedhu waa takka hin argitan dhageeffadha. Abbaa manaa kan kee ta'aa miti jinni kan kee ta'a taanaan suuraa akka maletti si kaasa taanaan hin hayyamini ishis hin jedhin akka maletti si kaasee si'ii nyaata hartu si'ii taa'aa hartu si'ii fincaana hartu si'ii uffata baafata hartu si'ii akka maletti raftu suuraa si kaasa taanaan maaliif si kaase wanta akkasiisa maaf yaade jedhi sammuu kan kee keessatti cheeggodhi. Maaliif yaade waan akkasiisan suura masan si kaasuu san maaliif yaade maaf si kaasa abbaa manaa kan keeti kalaas si argaa jira qaama kan keetu eebii kan keetu si argaa jira jechuudha. Wannummaan suuraa san sirraa kaasuu sirraa waraabuu isa hayyamteef maali dura hin hayyaminaafi jechuudha. Yaa sa'aatii san dileetii godhu yaa sa'aatii silkii inni ittiin si waraabisan sa'aatii san isa fi silkii san daaraa gootee kaatee lubbuu tantee dhabuu jechuudha. Hin hayyaminaa maaf hayyamtan? Ay, ana kamitti yaaddanii jira bar hayyamtanii kaatanii gaafa sanitti dhiiftanii kaatanii suuraa badaa inni isin kaase suuraa fokkuu inni isin kaase hayyamtanii abbaa manaa kenna jettanitti dhiiftanii kaatanii gaafa inni ammoo isin wal dhabee ka'ee asirratti olii gadi oofe yookaan ammoo baasee dhaltuu irraa gara dhaltuutitti dabarseetiin jedhe gubattanii maraattanii jechuudha. Gara isin itti qabatan hin qabdan shamarran kennallee. Ani garuu kana ajaa'ibu jedhe bar Oromoon tun bar ilaa yoomii beelladaa hoolaa lafa deemtu tanan jedha bar dhiirti teennata Oromoo tun jedha bar. Isin gammachiisuudhaaf quumxaan deeman, paantiidhaan deeman, xuutmaajaan deeman, abbaa manaa kiyya jedhanii, sitirii kiyya jedhanii, uffata kiyya jedhanii, keessa kiyya jedhanii, keessoo kiyya jedhanii, abbaa manaa kiyya waa hunda kiyya. Gaafa gacciisee anaa waliin qaama kiyya sitirii kana ka'ee bii kana na arge, gaafa ilmoo irraa dhale, homaa rakkoon qabu abbaa manaa kiyya isa gammachiisa boqonnaa fudhadhanii akka isin barbaaddanitti qalbii teessan gammachiisuudhaaf jechuudha. Dubartiin firaasha jaarsaati jedhan san jechuudha. Isin gammachiisuudhaaf gaafa gadi ba'anii waan takka godhanis rakkoo viidiyoo nama waraabuu, suuraa akka malee nama kaasuu, nama afooteessaniif waan taane namarraa dalaguu kana jechuudha. Gaafa qollofatanii jechuudha birdilimsi uffatanii bijaamaa qorraa uffataniitiin jechuudha guuyyesaa gadi uffatanii akkana gadi godhataniitiin isin waliin ta'anis rakkoo mushkilaa guddaa gaafas ala gaffiiddan jechuudha. Gaafa manatti ol haa deebu abbaan manaa kiyya kun jedhanii buna dhaabanii kuskus afoo keessan jedhanis rakkoo akkamisin goonan jedhaa bar kana nyaattanii akkamisin goona. Yaa Rabbii kiyya gooftaa kiyya hin dandeetta. Ati karaa na qollofachiifte, karaa na cufachiifte, ammallee na cufachiisi yaa Rabbii kiyya. Wallahi billahi jechuudha dhiirti teennatun irraa booda taatan rabbiin irraa booda isin godhe maaf akka irraa booda isin godhe ani hin beeku wallahi beellataan jedhaa lafa deemu kana taatan jechuudha. An garuu hunda jechuu kan kootii miti. Namni sitirii dubartii kabajaa dubartii qabullee hin jira. Maali isin haadha manaa tan teeti dubartoonnis dhageeffadhaa shamarranis dhageeffadhaa. Qul gizee isin jettanii gizee isin keessa akkana isin godhateetiin jedhu waa takka hin argitan dhageeffadha. Abbaa manaa kan kee ta'aa miti jinni kan kee ta'a taanaan suuraa akka maletti si kaasa taanaan hin hayyamini ishis hin jedhin
akka maletti si kaasee si'ii nyaata hartu, si'ii taa'aa hartu, si'ii fincaana hartu, si'ii uffata baafata hartu, si'ii akka maletti raftu. Suuraa si kaasa taanaan maaliif si kaase? Wanta akkasii san maaf yaade jedhi sammuu kan kee keessatti check godhi. Maaliif yaade waan akkasii san? Suura masan si kaasu san maaliif yaade? Maaf si kaasa? Abbaa manaa kan keeti kalaas. Si argaa jira. Qaama kan keetu AB kan keetu si argaa jira jechuudha. Wannummaan suuraa san sirraa kaasuu sirraa waraabuu isa hayyamteef maali dura? Hin hayyaminaafi jechuudha. Yaa sa'aatii san dileetii godhu, yaa sa'aatii silkii inni ittiin si waraabisan sa'aatii san isa fi silkii san daaraa gootee kaatee lubbuu tantee dhabuu jechuudha. Hin hayyaminaa. Maaf hayyamtan? Ay, ana akkamitti yaaddanii jira bara hayyamtanii kaatanii gaafa sanitti dhiiftanii kaatanii suuraa badaa inni isin kaase suuraa fokkuu inni isin kaase hayyamtanii abbaa manaa kenna jettanitti dhiiftanii kaatanii gaafa inni ammoo isin wal dhabee ka'ee asirratti olii gadi oofe yookaan ammoo baasee dhaltuu irraa gara dhaltuutitti dabarseetiin jedhe gubattanii maraatanii jechuudha. Gara isinitti qabatanii qabdan shamarran kennallee ichi. Ani garuu kana ajaa'ibu jedhee bar Oromoon tun bar ilaa yoomii beelladaa hoolaa lafa deemtu tanan jedhaa bar dhiirti tenna ta'a Oromoo tun jedhaa bar. Isin gammachiisuudhaaf quumxaan deeman, paantiidhaan deeman, xuutmaajaan deeman, abbaa manaa kiyya jedhanii, sitirii kiyya jedhanii, uffata kiyya jedhanii, keessa kiyya jedhanii, keessoo kiyya jedhanii, abbaa manaa kiyya waa hunda kiyya. Gaafa gachiisee anaa waliin qaama kiyya sitirii kana ka'ee ibii kana na arge. Gaafa ilmoo irraa dale homaa rakkoon qabu abbaa manaa kiyya isa gammachiisa boqonnaa fudhadhanii akka isin barbaaddanitti qalbii teessan gammachiisuudhaaf jechuudha. Dubartiin firaasha